Hai, nagaa waaqayyoo hunduma keessanii baay'eetu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galata waaqayyoo isinis akka nagaa taatan abdiin qabaa lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo hunduma keessanii baay'eetu har'a viidiyootiin dhufeera kana dura liivii malee dhufee hin beeku. Viidiyoo biraa waraabadheen jira akka sarraatee editii irratti rakkisee jennaan kanaan dhufe. Viidiyoo har'a maal qabadhee dhufee miidiyaa fi ilaalcha namaa kan jedhu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni keenya ilaalchi miidiyaatiif qaban gadi aanaadha. Kunis waa'ee miidiyaa gadi fageenyaa waan hin beeknee fi ilaalcha gad aanaa miidiyaatiif qabu jechuudha. Kanaafiyyuu miidiyaan faayidaas miidhaas kan inni geessisu anaaf isinirraan kan hafe ofiisaa miila qabaatee harka qabaatee giddiidhaan nu keessa galiin irratti miidhaa hin geessisu jechuudha. Kanaafiyyuu miidhaa kan inni geessisu sababa keenyarraanidha. Akka miidhaa nurra geessisu illee akka faayidaa nurra geessisu illee kan taasisu anaaf isin malee miidiyaa miti jechuudha. Garuu namni keenya isa kana hubachuu dadhabuudhaan miidiyaadhaa fi ilaalcha gadi aanaa qabaa jechuudha. Yeroo baay'ee yoo argitanii beektu ta'e namoonni gad aanaa qabu ilaalcha keessumaa namoonni keenya. Seenaa mataa koo xiqqoon isinitti himu. Ani kana dura baay'ee jalaafettiidha. Ol jedhee nama ilaaluu kan hin dandeenye. Yaada baay'een keessa koo jira. Garuu baasee dubbata jechuudha. Yookaan immoo baasee haasa'uu dubbachuudhaaf baay'ee sodaadha. Sababni isaayyuu ija laafetti isa jedhan sanan qaba jechuudha. Baay'een sodaadha. Namni yoo na bira jiraate konfidensiidhaan deemuullee nan sodaadha. Nan gatan tara waan akkasii kufuudhaaf. Maaliif nan sodaadha waan ta'eef jechuudha. Ija laafinan qaba jechuudha. Akkasuma ol jedhee nama ilaaluu qabu. Yaada bal'aan keessa koo jira. Wayi tokko hojjechuudhaaf, wayi tokko dubbachuudhaaf keessa koo in burqu. Fakkeenyaaf amma nama wajjiniin taa'ee wanta namni haasa'u tokko nan dhaggeeffadha. Nama sanaaf yaada kennuuf nan hawwa jechuudha. Keessa koo yaada bal'aatu jira kan ani dubbachuu barbaadu, kan ani ibsachuu barbaadu garuu waan hin sodaadhuuf hin dubbadhu. Akka carraasu namni sun dabareenaa kennellee dubbadhu wanta keessa kee jiru ibsadhu tonaan jedheellee sababa sodaa korraan kan ka'e yaada koo sana ibsachuu hin danda'u. Nan antabaatabaan afaan biranatti fakkaate garuu seeraan hin dubbadhu jechuudha. Nan sodaadha, na jalaa bada. Wanti ani dubbachuuf keessuun iyyuu na jalaa bada jechuudha. Yaada koo sana ibsachuu hin danda'u. Maaliif jennaan ofitti amanamummaa sana hin qabu jechuudha. Baay'ee sodaadha waan ta'eef. Garuu erga miidiyaa fayyadamuu qabee har'a waggaa 8 isaa ol malee isaa gadi miti. Miidiyaa fayyadamuu erga hin qabee wantoota baay'een baradhee jechuudha. Miidiyaa kan hin fayyadamuu qabe erga biyya Arabaa kana dhufeetu asumaanuu turtii waggaa biyya Arabaa keessa ture hamma bakkeetti tilmaamuu dandeessu. Biyyi ormaaf miidiyaan anaan baay'ee na barsiiseera jechuudha. Barumsaan inni baay'een baranne hanga kutaa 8 qofa baradhee barumsa gadaanaarra jira sadarkaa gadaanaarra jechuudha. Garuu sammuu waa yaaduu danda'u yookaan immoo sammuu waa gochuu danda'u bal'isee yaaduu kan danda'u waaqayyo naaf kenneera. Of jajaatti hin jiru garuu wanta keessa koo jiru dubbachaarra jira jechuudha. Keessa koo jira yaadonni. Wanta hojjechuu danda'u tokko nan qaba jedhee kan yaadu yookaan immoo wanta taasisuu danda'u tokko nan qaba jedhee keessa kootti kan yaadu nan qaba. Garuu baasii dubbatachuu hin danda'u nan sodaadha waan ta'eef jechuudha. Erga miidiyaa hordofuu qabee namni tokko of amanamummaa akkamiin godhachuu qaba kan jedhu karaa adda addaan hordofa jechuudha. Waan akkasii afaan keenyaatiin baay'een barsiifamu, afaan biraatiin, afaan ollaatiin ni barsiifama jechuudha yookaan afaan Amaariffaatiin. Barumsa baay'eetu kennama waa'ee kanarratti. Baay'ee anis Amaariffaa baay'een danda'u garuu deemsa keessa baree amma hin danda'u dhaggeeffadhee wantoota sana gara jireenya kootti nan fida jechuudha. Akkasuma wantoota miidiyaarraa dhaggeeffadhu qofaa miti sagalee waaqayyootti siquun illee biyyuma ormaa kana keessatti baay'ee na fayyadeera. Biyya ormaanaaf mana barumsaa gosa guddaadha jechuudha. Yeroo baay'ee obboloonni koo biyya Arabaa keessa jiranii eessatti barattee eessatti eebbifamtee jedhanii bakka akkasitti akkas baradhee biyya akkasitti immoo digiriidhaan eebbifame madaabii keessatti akkas jennaanti. Exactly sunnuuf mana barumsaa keenya isa yuunivarsiitii caaludha jechuudha. Maaliif biyya ormaa keessatti waa baay'ee baranne waa baay'ee ittiin jireenya keenya jijjiireera jedhee yaada. Ani akka mataa gootti biyya ormaa kana keessatti baay'ee baradhee baay'ee ittiin of jijjiiree isa baratee sadarkaa guddaarra jiru sana caaluu yoo hin dadhabillee sadarkaa isaa gaheera jedhee ofiin amansiisa. Maaliif waa baay'ee baradheera, waa jireenyaa baradheera, wanta baay'ee baradheera waan ta'eef jechuudha. Namaaf yaaduu, nama wajjin jiraachuu, walqixxummaa maal jedhu isa kana baradheera jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni biyya keessa jiran diiyaasporaan yaada ilaalcha gaarii hin qabu naamna jedhu miti.
ani garuu diyaasporaattis of lakkaa'u maaliif biyyoota arabaa keessa ollaama Itoophiyaa jirra waan ta'eef diyaasporaa warra jedhaman warra Ameerikaa Awurooppaa mana jiraatan jedhee waan yaadu diyaasporaa keessatti of lakkaa'u garuu haa ta'uyyuu malee namoonni biyya ormaa jiran akka ilaalcha badaa qabanitti fudhatamna biyya keenya keessatti jechuudha garuu namni ittiin of jijjiiruu danda'e tokko ittiin of jijjiira jedhee yaada ani barumsa isan biyya taa'eetti nama kutaa 8tti baradheetu osoo hin taane waggaa 8 biyya kana keessa taa'ee jireenya biyya kanatti baradheetu anaan sammuu koo baay'ee na ijaaree jira jechuudha baay'ee na ijaaree jira jechuudha kanaafiyyuu miidiyaan nama fayyada jechuu barbaadeen anaan miidiyaan na fayyadeera ija jabina akkan irraa argadhu wanta keessa koo jiru baasee akkan dubbadhu even gara YouTube kanaa dhufuun koollee an utoon akka durii koo jalaaftuu sana ta'eeti hin dhufun ture yookaan viidiyoo kana iyyuu lakkii waraabee akkasitti of qarratee hin gadhiisu hin ture maaliif waan hin sodaadhuuf ija laafetti yookaan sodaattu waan hin ta'eedhaaf jechuudha garuu wantoonni nuti guyyaa guyyaadhaan ilaalaa oollu wantoonni nuti guyyaa guyyaatti hordofaa oollu jireenya keenya irratti dhiibbaa ni geessisu sirriidha kanaafiyyuu nuti miidiyaa baqachuutu hin taane miidiyaatti siinii wanta nu fayyadu qofaatti yoo fayyadamne jireenya keenya irratti dhiibbaa ni geessisaan jedha kanaafuu miidiyaa hin jibbina ani hiriyoota baay'een qaba obboloota karaa waaqayyo naaf kenne baay'een qaba waggoota 5-6 darban dura feesbuukii harka caalaa nan fayyadama waan ta'eef yuutuubii tiiktookii nama dhufee miti dur yuutuubii fi feesbuukii qofa ture kan nuti irra caalaa fayyadamnu akkuma beekamu jechuudha yeroo koo yuutuubii feesbuukii irratti nan dabarsa yeroo feesbuukii irratti dabarsu sana ati yeroo kee feesbuukii irratti dabarsita yeroo itti sagalee waaqayyoo dubbifattu hin qabdu yeroo itti gara waaqayyootti siqtu hin qabdu yeroo itti kadhattu hin qabdu ilaalchonni akka jedhan karaa hiriyoota qonaaf kennamu yookaan immoo namoota naannoo koo jiran onlaayinii cheertii qabna yookaan onlaayinii kan obboloota wajjin kadhannu qabna isaan karaa isaanii kennan jiru miti ati feesbuukii irra ooltaa yeroo kam kadhatta yeroo kam sagalee waaqayyoo dubbifatta yeroo kam akkas taata naan jedhu na gorsu na jajjabeessu maaliif isaan anaaf na yaadanii afuuratti yookaan immoo jireenya waaqayyoo faana walitti si fidu wajjiniitiin akka laafne jedhanii anaaf yaadanii na gorsu malee isaanis amminaaf miti garuu ani feesbuukii irra deemee namoota barreeffama dhedheeraa barreessan yaadota gorsa barumsa adda addaa warroota lakkisan isaan jalan oola yeroo koo gubee jechuudha isaan irraa barumsa addaan fudhadha osoo mana barumsaa galee hin baratiin harka caalaa feesbuukii irratti baradheera osoo mana barumsaa galee hin baratiin harka caalaa yuutuubii irratti baradheeraa jechuudha miidiyoota warra kan dhiisee feesbuukii fi yuutuubii irratti xiyyeeffatu kenna isaan irraan baradhe harka caalaa yuutuubii fi feesbuukii irraan baradhe waan jechuudha even kan jireenya koo qofaatu hin taane afuura kootti yookaan immoo gara waaqayyootti kan na butullee ani harka caalaa yuutuubii irraan baradhe harka caalaa isaa feesbuukii irraa baradhe isaanis namoota baratan namoota sammuun isaanii qarameen waan lakkifamuuf isaan irraa baradhe jechuudha kanaafuu namoonni baay'een keessan yookaan immoo maatiin keenya hiriyoonni keenya ilaalcha miidiyaaf qaban baay'ee salphaadha fakkeenyaaf bilbila tokko chaarjii fixee jira bilbilli suni bilbila sanatti ati fayyadamuuf dirqama chaarjiitti gochuu qabda ofii kee deemtee chaarjiitti sakkaatta malee chaarjiin sun dhufee bilbila sanatti yookaan immoo bilbilli sun ka'ee chaarjii sana ofii san sakka'u ofii keetu kanatti dhaqxee bilbilatti gootee itti fayyadamuu dandeessu miidiyaanis akkasuma jedheen fudhadhaan maaliif ofii keenya yoo dhaqnee waa tokko seerchi goonee barreessinee baafanne malee ofii isaa barreeffamee dhufee fuuldura keenya nuuf taa'ee anaan na ilaalii siin hin jedhu yookaan ofii isaa barreeffamee sii taa'ee anaan na dubbisii siin hin jedhu so situ harka keedhaan ol butee gadi butee dhaqee wanta barbaadu ilaala wanta barbaadu dubbifataa jechuudha kanaaf innati dubbistu innati ilaaltu sun sirratti ofii isaa miidhaa hin geessisu sababa keetiin malee kanaafuu miidiyaan faayidaa malee miidhaa hin qabu isiniin jechuu jaalladha uummata kanaafiyyuu miidiyaatti fayyadamaa seera isaa eegaa ofii keessan isa sin barbaachisu qofaarra oolfadhaatii isa sin barsiisu isa sin ijaaru qofaarra oolfadhaatii miidiyaa isin fayyadu kana ilaalaa jechuun ergaa kootes maraaniif sirriidha namoonni viidiyoo kana ilaalan namoota miidiyaa fayyadamanii hiriyoota keessaniif sheerii godhaa bira geessisaa miidiyaa hin jibbinaa ilaalcha gadi aanaa miidiyaaf hin kenninaa ilaalchuma keenyatu yookaan sammuu keenyatu waa tokkoof gad aansisuu yookaan olaansisuu danda'a malee wanti sun nurratti dhiibbaa hin geessisu ofiisaa ka'ee jechuudha nutu ofirratti dhiibbaa geessisa jedhe yaada yeroo baay'ee bara tokkas godhee nama tokkas godhee fakkeenyaaf hiriyaa tokko qabdaati hiriyaan tokko si bira jiru kuni sirratti miidhaa geessisu kan hin danda'u dadhabbina kee ilaallateetu yookaan gara laafummaa kee ilaallatee yookaan immoo jira miti qaawwa keessan ilaallateetu karaa keessi miidhaa jechuudha akkasuma miidiyaan illee qaawwa mataa keenya ilaallatee nurratti miidhaa geessisa yookaan immoo nurratti faayidaa geessisa faayidaa nuuf kenna yookaan nu miidha malee
akkasuma lafaa qe'ee nu miidhuu yookaan immoo nu fayyaduu hin danda'u akkuma nuti goonedha. Harka keenya miidiyaa kana ol qabu gadi qabuu dandeenya. Sadarkaa kennuufii dandeenya jechuudha. Akka nu miidhuuf bakka kennuufii dandeenya. Akka nu fayyaduuf bakka kennuufii dandeenya jechuudha. Kanaaf miidiyaa hin jibbina. Keessumaa namoonni keenya baay'ee miidiyaatti hin fayyadaman ijoolleen keenya namoota keenya yeroo isin jedhu beektu akkas jechuu hin baadhe jechuudha. Miidiyaatti hin fayyadamnu baay'ee gurguddaan hin jirani namoonni keenya gurguddaan hin jiran. Mee ilaalaa namoota warra ollaa. Isaanii ani yeroo baay'ee isaan jalan oola maaliif hin soba maaliif wantoota na barsiisan isaan biraa argachaa jiru namoonni isaanii baay'een isaanii miidiyaa fayyadamu wanta nama jabeessu wanta nama barsiisu wanta nama hubachiisu isaantu qaba jechuudha isaantu hojjechaa jira miidiyaa kanarratti akka jiru jechuudha karaa amantiillee yoo ilaaltan yoo barbaadan karaa siyaasaa hin jedhu karaa amantii fi akkasuma karaa jireenya waa tokko barumsa namaa kennu maal jechuu irratti jaratu nu caala jechuudha. Isaantu nu caala jechuudha. Isaantu baay'ee barsiisaa jira, baay'ee hojjechaa jira jechuudha. Kan keenya baay'ee hojjechaa jiru. Namoota keenya keessaa yuutuubarii guddaadha jedhamee kan beekamu ijoollee muraasa malee hin jiran. Achi keessa garuu baay'ee isaanii jira barumsa namaaf kan kennan, nama barsiisan, mootiif kan nama taasisan baay'ee isaanii jira jechuudha. Ani yeroo baay'ee quuqaman qaba jechuudha karaa kana. Kanaafiyyuu nuti miti warra dhakaanii daa'imman ganaa guddachaa jirru kunillee jabaannee irratti hojjennu miidiyaa tuffachuu jibbootu hin taane jabaannee irratti hojjennu dhaloota warra dhufanii faayidaa kennina waan ta'eef ani irra fakkeenyaaf isaaniin ilaalee jabaadhee ija laafummaa keessaa gara ija jabinaatti gara dubbadhee wanta keessa koo jiru hiikkachuu danda'u itti dhufee jechuudha. Akkasuma dhaloonni nu duuba jiranillee kan akka koo baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Har'a yoo nuti miidiyaa kana irratti hojjenne wanta gaarii nurraa ilaalanii nurraa baratanii gara sadarkaa guddaatti darbuu danda'u jechuudha. Kanaaf baay'eetisnee miidiyaa kana irratti hojjennu itti fayyadamnu akka nu miinetti faayidaa isaa qofa laallee akka nu fayyadutti irratti hojjennu isiniin jechuu jaalladha. Baay'een isin jaalladha isin kabaja. Sheer gochuutiin namoota miidiyaa hin jaallanne bira naa geessisuu dandeessu isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha yeroo jalqabaafidha. Baay'ee gammadee jira sababni isaayyuu wanta keessa koo jiru baasee dubbatachuu danda'ee jira maaliif sababa miidiyaa kana kun faayidaa tokko jechuudha bu'aa miidiyaa keessaa ani har'a ishee tokko jechuudha wanta keessa koo jiru baasee isinitti dubbachuu kan hin danda'e sababuma miidiyaa kana hordofee ija jabina argadheefidha karaa sagalee waaqayyootti nan buusinaa meebii ijoollonni keenya kan obboloonni koo warri sagalee waaqayyoo beektanii sagalee waaqayyoota akkasii godhee waaqayyoota akkasii godhee malee jechuu dandeessu. Inni sun akkuma jirutti sadarkaa tokkoffaa jireenya koo keessatti kan fudhatu sagalee waaqayyoo fi waaqayyoodha. Isa lammaffaa immoo kan na barsiise kan na hubachiise waaqayyo isa tokkoffaa ta'eetu jiru miidiyaanis jalatti naaf hojjeteedha jechuudha. Karaa miidiyaa kan argan dhufee namoota gurguddaa baree warra na hubachiisan, warra na gorsan, warra na wajjiniitiin communicate godhan na hubachiisan na gorsan baay'ee isaaniin qabariyoota jechuudha. Kanaafiyyuu sababa miidiyaa kanaatti namoota baay'ee faana wal bare sababa miidiyaa kanaatti beekumsa baay'ee argadhee jechuudha. Sagalee waaqayyoon deeggaruu duubatti nu deebisa. Akkasidha jettanii duubatti hin deebi'inaa yookaan immoo miidiyaa hin tuffatinaa. Miidiyaa irratti dhiibbaa geessisuu dandeessu. Daqiiqaan koo jedhateera. Garuu yaada tokkoon isinii kaasee darbuu barbaada. Sheekadha yookaan ustaazadha. TikTok irratti maqaa isaan beeku obboloonni koo asirratti YouTube irratti sheerii gootanii turtanii dhiifama naaf godhaa maqaa isaanii beeku maal jedhanii TikTok irratti argamuun koo sababa keessaniifidha jedhan. Maybe TikTokiin namoota gadhaanaatu irratti hojjeta yookaan immoo namoota gaariin ta'anii tochirra jira jedhamee yaadama akka yaadaatti jechuudha. Isaan garuu nama guddaa ta'anii barsaa ta'anii beekamaatoo ta'anii jiranii achi keessa argamanii maaliif argamtanii jedhee namni hin gaafanne garuu isaan ofii isaanii maal jedhan sababa keessaniif isintu as jira isin barbaachisu nunaa jedhan. Kanaafiyyuu obboloonni koollee warreen lakki gaarii miti kun jettanii yaadda yoo jiraattan isa gaarii ta'e karaa keessan jiru miidiyaa kanarratti baasaati warra iddoo badii oolu jalaati yookaan immoo warra iddoo badii oolu sana akka isaaniin oolle barbaadu yoo taatan isa gaarii keessan jiru sana baasaati miidiyaa kanarratti barsiisaa dubbadhaati akka isaan iddoo badiin oolle akka isaan wanta badii sana hin hordofne akka isaan wanta badii sana hin hojjenne gara keessanitti waama sababa isaaniif jedhaati miidiyaa irratti argamaan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa baay'een isin jaalladha isin kabajaa sheer laayik gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha hunduma keessaniyyuu.